Oduu ijoo dhaabbanni tajaajila geejjibaaf loojistikii galaana Itoophiyaa waliigalteen buufata doonii Somaaliilaand wajjin taasifame dantaa eenyuyyuu kan hin tuqne ta'uu ibsame. Qabiinsa ragaa investimentii indaastirii manufaaktcharingii magaalota Adaamaa, Bishooftuu fi Mojoo ammayyeessuuf waliigaltee irra ga'amee jira. Tokiyootti kaaffeen namoota yaada badaa qaban qofaaf tajaajila kennu beekamtii argate. Kan ammaa isinitti himne oduu ijoo keenya daawwattoota keenya jaallatamoo bakka jirtan maratti nageenyi keenya isinaa qaqqabu waliif TV irraa oduu yeroo kanaatii fi qindeeffannee jiruun isin biraan ga'a. An Daani'el Tasfaayitii nu waliin ta'a. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii galaana Itoophiyaa waliigalteen buufata doonii Somaaliilaand wajjin taasifame dantaa eenyuyyuu osoo hin tuqin dippiloomaasii nagaatiin kan raawwatame ta'uu ibse. Somaaliyaan garuu waliigalticha mormitee jirti. Udii Muusaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Gaafa guyyaa ammajjii tokko Itoophiyaan waliigaltee walhubannaa hulaa galaanaa ittiin argattuu fi misoomsuuf isii dandeessisu Somaaliilaand wajjin walii mallatteessuu isaanii waajjirri ministeera muummee gabaaseeti jira. Masaraa Finfinneetii wajjin waliigalteen Itoophiyaa karra galaanaa argachiisuu danda'uu fi umrii bara 50 qabajaame mootummaa Itoophiyaatii fi Somaaliilaand jidduutti mallatteeffamuun isaa ifoomeeti jira. Waliigaltee isaanii kanaanis ministeerri Itoophiyaadha Abiy Ahmad fi pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihi Abdi sanada waliigaltee waloo hunda hammate jaamu mallatteessaniiti jiru. Haaluma kanaan waliigalteen kun biyya karra galaanaa dhabeettii ta'uudhaan maqaan isii kaafamaa ture. Itoophiyaa gama liiziidhaatiin haadha qabeenyaa hulaa galaanaa akka taatu godhee jiraachuun isaatis ifoomeetti jira. Muummeen ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmad pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihi wajjin waliigaltee karra galaanaa biyya isaa argachiisuu dandeessisu walii mallatteessoo isaa hordofuudhaan magaalaa guddoo Itoophiyaadha Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii garagaraa keessatti lammiiwwan gammachuu isaanii daandii irratti ba'uun ibsachuu irratti argamu. Dr. Abiy Ahmadis dhimma waliigaltee hulaa galaanaa biyya isaaniitii fi Somaaliilaand wajjin walii mallatteessan kana ilaalchisuudhaan ergaa gama toora fuula Facebook isaatiin barreessaniin egaa rabbiif galanni haa ga'u malee maaliin jaa jechuudhaan gammachuu qaban ibsataniiti jiru. Mootummaan Somaaliilaand ammoo gama isaatiin dhimmi waliigaltee masaraa Finfinneetii fi masaraa isaanii kan Hargeysaa jidduutti adeemsifame kana ilaalchisuudhaan hanga yeroo kanatti waan jaan qabaatu baatanis garuu Itoophiyaan karra galaanaa argachuuf waliigaltee irra ga'uu kan dandeessise adeemsa kennanii fudhachuudha. Itoophiyaan hordofaa jirtuun ta'uun isaatis barameeti jira. Yeroo waliigalteen raawwatamettis ammoo obboloota keenya kan Somaaliilaand wajjin amma waliigaltee irra ga'amee jira kan jaan muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad waliigaltee fi walhubannaan itti fayyadama hulaa galaanaa kun amma ifatti mallattaa'eeti jiras jaaniiti jiru. Pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihi Abdi ammoo gama isaaniitiin waliigaltee kana irratti Itoophiyaanis adeemsa keessa Somaaliilaand akka biyya walabaa taatetti beekamtii kennuufiin biyya jalqabaa taatetti jirti jaaniiti jiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa muummicha ministeera Itoophiyaadha Ambaasaadar Ridwaan Hussein waliigalteen kun Itoophiyaan buufata waraanaa galaana Diimaa irratti akka jaarrattuuf kan isii dandeessisu jechuudhaan himaniiti jiru. Waliigalteen buufata dooniidhaa kan Somaaliilaand wajjin taasifame dantaa eenyuyyuu osoo hin miidhin dippiloomaasii nagaateen kan raawwatameedha kan jedhe dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii galaanarraa kan Itoophiyaadha ergaa dabarfatee tureen dhaabbatichi waliigalteen Itoophiyaan Somaaliilaand wajjin karra galaanaa argachuuf goote dantaa nama kamiitiifuu dantaa qaama kamiitu akkan xuunes beeksiseeti jira. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii galaana Itoophiyaadha waliigaltee buufata doonii mootummaa Itoophiyaatii fi Somaaliilaand jidduutti taasifame ilaalchisuudhaanis ibsa bal'aa baaseeti jira. Ibsa isaa kanaanis ammoo hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Dr. Bariisoo Ameeloo waliigaltichi Itoophiyaaf injifannoo haarawaa kan jaan lammiiwwan hundaan ammoo baga gammaddanis jaaniiti jiru. Duraan Itoophiyaan biyya lafaan marfamte sababa turteef dhiibbaan dinagdeetii fi dippiloomaasii akka isii mudate yaadachiisuudhaan waliigalteen kun baasii guddaa buufata doonii Itoophiyaa hir'isuudhaan bu'aa guddaa kan fidu ta'uudhas ifoomsaniiti jiru. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaadha abjuun karra galaanaa kun
akka dhugoomuuf shoora olaanaa kan taphatanii fi waliigaltichi dhugoomsuudhaaf dippiloomaasiidhaan tattaaffii guddaa kan taasisan ministeera muummee Itoophiyaadha Abiy Ahmedis galateeffateeti jira. Buufanni doonii Itoophiyaan argatte sirna daldala addunyaa irratti dhiibbaa uumuu fi daldalaan alattis ammoo abbaa biyyummaa Itoophiyaa eeguuf iddoo guddaa akka qabus ammoo dhaabbanni loojistikii fi dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa ifoomseeti jira. Dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaliland kana kan ilaallateen mootummaan Somaaliyaadha ammoo walgahii aliifachiisaa adeemsisuudhaan waliigaltee masara Finfinneetii fi masaraa Hargeysaa jidduutti adeemsifame balaaleffachuudhaan ambaasaaddara isiidhaa ka Finfinnee jirus Somaaliyaan gama Moqaadishootti waamteeti jirti. Qabiinsa ragaa investimentii indaastirii manufaaktcharingii magaalota Adaamaa Bishooftuu fi Mojoo ammayyeessuuf waliigaltee irra ga'amee jira. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Qabiinsa ragaa irratti karaa ammayyaatiin walitti qindeessuun tajaajilummaa fi qaqqabummaa hojii irratti faayidaa inni qabu olaanaadha jedhame. Tajaajila investimentii fi industirii ammayyeessuuf qabiinsi ragaa bifa ammayyaatiin fayyadamuun barbaachisaadha. Tajaajila gama kanaan jiru saffisiisuuf dhaabbilee barnoota olaanoo waliin hojjechuunis murteessaa ta'uun ka'ee jira. Qabiinsa ragaa investimentii industirii manufaaktcharingii magaalota Adaamaa Bishooftuu Mojoo ammayyeessuuf waliigalteen yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa fi biiroo investimentii industirii Oromiyaa waliin hojjetamaa ture jira. Guyyaa irraas wal harkaa fuudhiinsi ragaa mirkaneessa piroojeektii Kusdeetaa industirii manufaaktcharingii magaalota kunneenii raawwatamee jira. Investimentii sirnaan hoogganuun diinagdee biyyaa guddisuu fi carraa hojii bal'aa uumuurra darbee beekumsa teekinooloojiin yoo utubame qabeenya dilbii fi humna namaa jiru qabeenya maallaqaan safaramutti geeddaruun badhaadhina hunda galeessa milkeessuuf qooda olaanaa kan qabu ta'uu ibsaanaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Margaa Qanaa himanii jiru. Kana malees waliigalteen hojiirra oolmaa qabiinsa ragaa industirii yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa fi biiroo investimentii fi industirii naannoo Oromiyaa waliin taasifamee turuu yaadachiisaniiti jiru. Guyyaa irraas xumuramee wal harkaa fuudhiinsi taasifamuusaa kaayyoo akeekameef kan qopheessu ta'us obbo Margaa yaadachiisanii jiru. Investimentii sirnaan hoogganuu fi qabiinsa ragaa ammayyaa bu'aa isaa olaanaa ta'uu fi yeroo kan qusatu ta'us himameetii jira. Yeroo gabaabaa keessatti tajaajilamtoota keessummeessuuf kan fayyadamuudhaas jedhamee jira. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa akka jiranitti ragaan Kusdeetaa Ji'oospaashaal Industirii Manufaaktcharingiin misoomee kan tajaajila biiroon investimentii fi industirii ammayyeessuun saffisa hojii fi haala mijataa kan uumuu fi karoora akka biyyatti Itoophiyaa dijitaalessuuf qabame milkeessuu keessatti gahee olaanaa qabaas jedhamee jira. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa ragaa kana fakkaatan 30 ta'uun naannoo Oromiyaa keessatti kan hojjete ta'uu fi kana keessaa biiroon investimentii fi industirii waliin ragaawwan garaagaraa 5 qindeessuun tajaajilaaf qaqqabsiisu Dr. Lammiin yaadachiisaniiti jiru. Hojiirra oolmaa isaaf yuunivarsiitiin isaanii deeggarsa ogummaatti fufiinsa qabu kennuuf qophii ta'uu kaasanii jiru. Milkaa'ina qorannoo ragaa magaalaa Shaggarii fi deeggarsa barbaachisu ogeessotaaf taasisuu akka qabanis hirmaattootaaf waamichaa dhiyeessanii jiru. Workshooppiin hubannoo uumuu fi jalqabbii piroojeektii Kusdeetaa industirii manufaaktcharingii magaalaa Shaggar hojjechuuf dandeessisu raawwatamee jira. Workshooppiin kunis hoogganaa biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa fi qooda fudhattoota naannoo fi magaalota Shaggar, Adaamaa, Mojoo fi Bishooftuu hirmaachiseera jechuun biiroon kominikeeshinii Oromiyaa gabaasee jira. Dhaabbanni Kontoomaaf Daarimuu Aliyaans ardaalee jilaa Gujii sadiitti argamuudhaan abbootii gadaa warra baallii kennuu fi deemanii fi abbootii murtii warra baallii fudhachuuf deemaniif gumaata laatee jira. Borumashii dabalata qaba. Mee bokkoo soora, bokkuu gurraacha soora, dhadoolaa wayyuu soora, daama soora, daaraa soora, waaqa gujii gurraacha soora, daraara, sa'aan daraara, namaan daraara. Yaadattanii nutti dhuttanii. Waan yaadate isin tadufu waan dansa. Gujii biratti kennaan tolaan namaaf kennamu gumaata jedhama. Gumaati ammoo kabajaa fi ulfinna olaanaa hawaasa Gujii kana biratti qaba. Hawaas Gujii gumaata yennaa kennu sababoota garaagaraa bu'uura godhateetu kenna. Fakkeenyaaf dubartiin yoo deette dubartii deette sanii fi hin gumaachanii fi achiin garanatti immoo warra jala qabuufillee gumaatiin kennama. Addatti ammoo gumaata mara keessaa gumaati abbootii gadaatiif kennamu olaanaadha. Abbootiin gadaa Gujii sirna gadaa keessatti hojii hawaasaa irratti xiyyeeffachuun waan hojjetanii
isaaniif yeroo itti qotatan bocatanii fi jiruu dhuunfaa isaanii geggeeffatan hin qaban. Kanuma bu'uura godhachuudhaan ammoo hawaas Gujii sirna gadaa kana keessatti qaawwi tokkochi lakka uumamneef jecha abbootii gadaa sirna gumaataatiin jiraachisu. Hawaas Gujii lammoo sirna gadaa keessatti warra gadaa gaggeessan kana akka bulchiinsa isaanii olaanaatti waan ilaalanii fi bulchiinsi isaanii kun akka sababoota garaagaraatiin duraa gadi hin buuneef jecha sirna gumaataa laatee fi akka isaan hojii isaanii jabinnaan hojjetaniif tajaajilu. Kanuma bu'uura godhachuudhaan dhaabbanni Kontomaaf Daarimuu Allaans abbootii gadaa warra Gujii warra baallii kennuuf deeman ardaalee jilaa Gujii garagaraa naanna'uudhaan sirna raawwataa jiranii fi miilana gumaataa kennaniiti jiru. Kontomaaf Daarimuu Allaans dhaabbata tola oolaa ilmaan Kontomaaf Daarimuu jechuunillee Gujiidhaan ijaarame yennaa ta'u, Kontomaaf Daarimuu Allaans kanammoo walitti qabaa boordii ta'uudhaan tajaajilaa kan jiran kaadhimamaan PhD Gololcha Baallii daayireektara dhaabbatichaa obbo Galchuu Boruu waliin akkanumallee ammoo barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaatii fi miseensa dhaabbata Kontomaaf Daarimuu kan ta'an Dr. Gumii Boruu akkanumallee ammoo ogeessa seeraa Adoolaa Culuqqee waliin ta'uudhaan sirna gumaataa ardaalee jila Gujii warra akka Daraartuu ka warri gadaa uraagaa keessa qubatanii jiran akkasumallee ammoo ardaa jilaa Gomboba Bullaallaa warri hokkuu keessa qubatanii jiranii fi ardaa jilaa Mi'ee Bokkoo irra naanna'uudhaan gumaata kennanii jiru. Gumaata kana abbootii gadaa sadan warra uraagaa maattiitiif hokkuutiif ka kennan yennaa ta'u, gumaatu kunillee ammoo waan akka daraaraa, dammaa, buna akkanumallee ammoo waan akka garbuu ka of keessaa qabu ture. Akkasumas sirna kana keessatti sirni gumaata maallaqaas raawwatamee jira. Akkanumallee ammoo dhaabbanni Kontomaaf Daarimuu Allaans kun warra baallii fudhatiisaaf deeman ka amma abbootii murtii jedhamanii yaamamaa jiran sadaniifuu akkaatuma angafaa fi maannaa isaanii hordofuudhaan abbootii murtii uraagaa, abbootii murtii maattiitii fi abbootii murtii warra hokkuutiif illee gumaata kenniiti jira. Warbira bulaa warbira oola sa'a namaan nagaa bara keenna horaa gadaa teenna quufaa. Doorii quusi. Waaqalatti isin quusitu jedhama. Quufaa ilaa garaa quufaa. Abbaan buddeenaa ijoollee isaa lama ajjeesee waraabessa nyaachisee hidhaa umurii guutuutiin adabame. Jiraataan godina Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuu obbo Taaddasaa Mollaa abbaa buddeenaa kan ta'uuf ijoollee lama kan umuriin isaanii waggaa 7 fi 3 erga ajjeesee booda reeffa isaanii waraabessa nyaachisuu BBC'n gabaasee jira. Yakkamaan gocha kana amajjii 2015 erga raawwatee booda ijoollee achumatti dhiisee ofiisaa miliqee gara godina Baalee adeeme. Armeen daa'imman lamaanii fi haati warraa himatamaas abbaan warraas ta'e ijoolleen ishee manatti ol deebi'uu dhabuu isaaniitiin gara waajjira poolisii deemuun iyyatte. Qindoomina qaamolee nageenyaan godina Baalee aanaa Sinaanaa keessatti to'annoo jala kan oole himatamaa Taaddasaa Mollaa jalqaba mana murtii Aanaa Kuyyuutti dhiyaachuun gochicha raawwachuusaa amane. Himatamaan erga miliqee gocha akkasii raawwadheera baqadhaa jedhee firoota isaatti hime. Yakkamaan kun hidhaa umurii guutuutiin akka adabamus murtaa'ee jira. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balalii gara Kanaadaa magaalaa Torontootti taasisu dabaluudhaaf akka ta'e beeksisee jira. Balalii Finfinnee gara Torontoo, Torontoo irraa gara Finfinneetti taasisu bara faranjoota ebila 1 bara 2024 irraa eegalee dabaluunis ibsamee jira. Tokiyootti kaaffeen namoota yaada badaa qaban qofaaf tajaajila kennu beekamtii argate. Mooriyooch kaaffeen jedhamu kaaffee mijataa namootaaf abdii kutannaa qabanii fi namoota yaada waliigalaa gadhee qaban qofaaf tajaajila kennu beekamtii argatee jiraachuun himame. Abbaan qabeenyaa kun yaada kana kan argate waggaa 10 ol dura yoo ta'u, garuu waggaa 3 dura yeroo weerara COVID-19 banuuf akka murteesse dubbata. Namichi yeroo hundumaa namoonni yaada badaa qaban namoota biroo caalaa miira hamaa kan qabanii fi salphaatti akka miidhaman waan itti dhaga'amuuf iddoo isaan qofaaf mijataa ta'e kanas qopheessee jedha. Abbaan kaaffee kanaa Sooraan News 24tti akka himetti namoonni yeroo hundaa yaada qajeelaa qabaachuun gaariidha. Badaa ta'uun immoo hamaadha jedhu. Garuu hamaa ta'ee natti mul'atu. Kanaafuu bakki boqonnaa isaaniif ta'u yoo jiraate gaarii ta'a jedhee yaadee jechuun dubbata. Mooriyooch dhuguma bakka namoota abdii kutannaa qabaniif qophaa'e hin fakkaatu, garuu gargaartotaaf kutaalee dhuunfaa maamiltoonni ija namoota biroo osoo hin yaadda'in itti of ta'uu danda'an qaba jechuudhaan ODT Central gabaasee jira.
Daawwattoota keenya oduun keenya ammaaf qindeeffanne kan hangamaatti isin daawwachiifnedha. Waliin turtanii oduu keenya waan daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee keenya hafan kan biroo daawwachuudhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa keenya YouTube, Facebook, TikTok fi karaa Telegiraamii keenyaan hordofuu dandeessu. Daani'eel Tasfaayitii yeroo gaarii.